في أفاني قبته تاو dirqiidhaan harkisanii utuu harkisanii ilkeen isaanii cabte irrag godhanii buqaasanii tokko waliin ilaalla isaanis kunooti egaa jalqaba irratti wanni isin hubachiisu isaan kun paartiin Abaashaa walgayanii Adaamaadhaatti walgahii guddaa uummatanii hedduu takka balaaleffannaa addaa jedhanii namu maaliif jennaan akkuma Oromoon jette kitaaba Fatul Habashaa keessatti haati hattuun intalan amantuu yookiin immoo okkoteen guyyaa ibsaa hin feetu akkana jedhan. Kana jechuun namni akkuma ifii baretti nama hubata. Amma mee waltajjii isaanii kan addaa kan gaggeeffame Sheekh Hajji Ibrahim majlisaaf filamuu ilaalchise kan isaan gaggeeffatan waliin haalaallu akkamitti hoolaa nyaannu dhabnaa namni muraasni tokko akkami maqaa bilaashaan hajji maaliif hin deemne yookiin immoo nuti maqaa keenyaan nurraan tahamee nyaannee dhuynee uffannee amatatti hoolaa tokko lama kaaboo galma Sheekh Huseenii fi galma